لك الحمد ربي سنرا gama keessa kabajamtootaaf jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya kun kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa ihsaan istiidiyoo irra torbanitti al takka qophaa'ee kan isiniif dhihaatu kun sagantaa isinirraa gama keessanii. السلام عليكم كنتي كافي قودا أكم جر جيرتو مسنس شهادة ربيني سنقوده. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا رقيفتوتا في وردفتوتا ساقنتا إسان استديو bakkuma jirtanitti nageenya rabbii guddaa isin biranuuf haaziraatu isiniin jecha ashama harka fuune eegaa akkuma beekamu fedhii rabbiitiin sagantaa kenna kan torbeetiin walitti deebinee jirra. kun sagantaa addaa isinirraa gama keessan ihsaan istiidiyoo irraa akkuma baratame torbeetti al takka kan isiniif dhiyaatudha. sagantaan keenya kan guyyaa har'aa sagantaa keessummaa kennallee kan qabanne ihsaan istiidiyoo irratti isiniif dhiyaanne. bulchiinsa waliigalaa obbo Shaalii Adam markazul alhayaati biiftuu irraa kan ta'an qabannee isiniif dhiyaannee jirra. haga xumura sagantaa kennatti nu faana tura nu hordofan affeerraa keenya sagantaa kana wajjin kan isin faana turu obboleetti teessan Xayyibaa Amaan koriiwwan ihsaan istiidiyoo wajjin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. haga xumura sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa keenya. eegaa bulchiinsa keenya kabajamoo fi jaalatamuu bulchiinsa waliigalaa markazul alhayaati obbo Shaalii Adam yeroo keessan aarsaa gootanii waamicha keenya awwaattanii qophii teenya irratti nu dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. maqaa markazul alhayaati biiftuu daantiin isin galateeffanna. eegaa guyyaa har'aan tana sagantaan keenya kan qabannee ihsaan istiidiyoo irratti dhiyaanne sagantaa miidhaa barnoonni wallaalli namarraan geessu faayidaa barnootaa kan jedhu irraa haasa'uuf deemna. eegaa bulchiinsa keenya kabajamoo jaalatamoo baga nagaan nu dhuftan isiniin jenna irra deddeebine. akkuma beekamu alhamdulillah fedhii rabbiitiin baatii kabajamtuu fi jaalatamtuu baatii ramadaanaa sababeeffachuudhaan baatii lama adda turree barnoota kennaan amma alhamdulillah walitti deebinee jirra. haga barnoota keenya walitti deebines akkas torbee lama sadii lakkoofsifnee jirra. kanumaan wal qabatee miidhaan wallaalli namarraan geessu maalidha? akkasuma bu'aan barnoonni ilma namaa kanaaf fidu maalidha? inshallah gaafiitti aanutti ni darbina. ammaaf حياكم الله وبياكم تفضلوا إسننجن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مستمعينا الكرام الفاضلات والفاضلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi hordoftoota kabajamtoota sagantaa ihsaan istiidiyoo akkasuma qopheessitoota barsiisota tajaajiltoowwan sagantaa kana tajaajilan hundinuu akkasuma barattoonni diin islaamaa warreen bakka hunda ta'anii khayrii onlaayiniin hordofan hundumaan keessanuu irra deebuudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. baga rabbiin baatii ramadaanaa kana nu baasee alhamdulillah fedhii rabbiitiin barnoota nu eegalchiisee garee keenya bakka deebisee barnoota keenya bakka nu deebisee alhamdulillah. akkuma bara dheeraa gareen kun eega uumamee yeroo dheeraa sagantaan kun illee eega tajaajila eegaltee yeroo dheeraadha. awwalan obboleetti teenya Xayyibaa Amaan jazaakillahu khayran wa ahsanal jazaa rabbiin galata siif haa kafalu. yeroo dheertuu waan kana qobaatan teetillee taatutti tattaafachaa jirta. warreen sagantaa kanas wajjin qopheessaa jiranis rabbiin bakka jiranitti irraa haa jaalatu. hojii isaanii hunda rabbi haa mijjeessuuf jecha akkasuma kan nu biraa deemes rabbiin galata waan inni dalagee rabbi haa kennuuf. akkasuma bakka jirutti khayrii kan hojjetu kan nagaya qabaatu nama hunda warra nu biraa deemes kan bara kuteen wajjin jiru kan bara kan wajjin jirre baay'ee jira. hunda namaatu rabbiin nageetti haa ta'u bakka jiranitti kan du'eef rabbi haa araaramu. haa jiruuf ammoo rabbiin amrii duniyaa fi diinii rabbi haa qajeelchuuf jecha awwalan sii fi qopheessitoota sagantaa kanaa si wajjin hojjetan hundumaa qophii isaan istiidiyoo irratti hojjetan hundumaa rabbiin galata isinii haa kafaluun jaa. obboleeyyan keenya kan islaamaa akkuma isin maqaa kiyya dura irratti ibsite san
مركز الحياة في بيفتو في داندي قدنا رتي ورينو جتني راتو كوانيس كان أفجتش سجنتان الرئيس الناف ديست سجنتان الرجوداتي سجنتا ركنا ولا لك أبو في فايدة برنونك أبو كنجرو سلا نمننا الرجال ويبسي بريدا ما على كل حال كوبي جبدو كوبي انتوني أولا سينا متى خنيارتي سوا برنوتاتي النمودة الرتيو خلدي بنوتاتي واحد دو برتور سينو متى خنيارت سبب ولالاتين وان نمودة يدو برا قرو ميجة شيء تشتوكو حران تندبتن يوكين كان يرو أما جرو خنا خيستي علماء تديوتن أسانا نرى دبتن كيسا واتا كيسين يفدبسو برباد أكنا جيشين خن لمن أدرك وآمن أنه ما من بلاء أو مصاب يحيط بفرد أو جماعة إلا وكان بسبب إثم ارتكبناها أو عزيمة فرطنا بها ذلك أن الله وحده يقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويضر وينفع أما من لا يرى ما نراه فما أظن أنه سيفيد من كلامنا نسأل الله هداية عجل أكن يقول نمني أرانتنا بلا أدادات مكرمون بلما تكلين تاتو تنمتويتو قبتيس نما وجينيس إلا وكان بسبب اسم ارتكبناها سبب دلينتي دلين نفيوتاتي ملي يخاوى كسم يجورا بديتا كتن خيستي ساباباني تلسومني يجو تلسومنيتم خمال واقب جنيتم خيستي ساباباني ذلك أن الله سمال الرأي جنان ولا لورا مال جتشو رب ما تفودا رب ما ترزقي نما فكنا رب ما رزقي بلز غرين نما رزقي اتي ارغت تفستي سغود اما غرين نما جچودا برنوت اتي ارغت تفستي سغود غرين نما غاري اتي ربي سيف كن فستي سغود اتلنا كسما نما غدو ملايچو سمالي سبب الجهل ولا للراي مال ولا لنمنخن ان الله وحده يقبض ويبسط رب ما تكن رب ما تبلز ربي سبحانه وتعالى يقول في آياته الكريمة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أبا فدر ربي رزقيني بلسا أبا فدر تتكيسيشو خنا واللالون ويعطي ويمنع رب ما كن رب ما دورك واللالجا ويضر وينفع رب ما توان درر سفدا خسي درر للرب ما خسي فيد للرب ما تهو واللالجا نمني أما من لا يرى ما نراه وأنه تمد بنخنا من نركنه فما أظن أنه سيفيد من كلامنا جتشخن يخنا راخف يدمن نتفكاته وجشيتكي جتشساكس جيه نسأل الله الهداية كتشلو دخل الناجي تمر وخلاصة القول جتشخي يجبابنتي ولا لجتشون وجي ربي سوى الشفتي ولا لجتشون فائدة ربي سيف داجرس ولا الجست ولا لجتون نعماء تفرق أبدس ولا الجست ولا لجتون وانا تمتاخذ الراحن جميلاتك عام ربي سرت ومخنس ولا الجفت قناف قبابنت ركنا ولا لا يوخن دب النتات وانتم رمومت إن شاء الله كناف جتشو بلاين كي يخن إسلاما بلان ولا لك أبو بلان ركني ولا لك أبو وأول ما يكون سببا عاما للبلاء هو الجهل بدين الله جل درّوان مصيبة أمتك لخيسته نمو هندتو بلاته مالي هو الجهل ولا نجل بدين الله تعالى دي ربي أولاني ولا لودا وأولوهيات أوامر عجج رب سكن نيوان كانوا جدوجي لفخايو خيت جن الرقدان مصيبان أمتك لخيس جرو والنواهي فيه هم توار ربين الرادور كيس أججوار ربين الرادور كدير ربي هون الرادور كوندا الرادور كمو لبني وججو دا عجل مصيبان أمتك نخيسة أرقما جرتو ججو والسبب هو الجهل ولا لججو أن الجاهل من شأنه أنه يحسن الظن بنفسه لبو ساتين أنقارين دلق ججو فياته دوغو قررنا من جرو يسمى لينجرو ولكنه يظن نفسه لبوسا والنيادو إرغاري نماتي في بيخا إرحما نماتي في بيخا إرغاري نماتي في بيخا إرغاتيلا نماتي في بيخا نمني خراس الرجل أنو مجدشو في بيخا ولكن من يعرف الدين نمني دين ربي خنا بيخو
قافة حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم كيست وين صلاة دبتو صلاة التنجرة جي كيست إفلال لأن الدين له مرع واني سافته دين كن داوتي سافتا جتو وان كيست أفلالي فكنا ساتي في بريدنا سا كيست أفلالو سن سافتا جتو قافة حديثني صومنا دبتمي صومنا خنا صومنا التنجرة جي كيست إفلال قافة صدقان دبتمو عن التنجرة جي إفلال أرجتني قافة قرآن ربي خيست ونكون حرامي حلال دبتمي وانسان إرانجرمو إرانجرو إفلالا نمني ولالك أبو قرو خنهون درو دونتين أنو ماك كاتشيلا جتشو توفيادا جتشو قناف جتشو بليين كينيا خان إسلاما برنوتا بردا علمائي وننون جانيف يروهم دواي برنوتا وني دبتنيف بكا ديمانيت واي برنوتا وني فارسنيف وان برنوتا خناتو إرج كياري وان دنيا تنرى نمني أرجتشو قبوتي خيساو دي ربي الرقالي وان نمني أرجتشو قبوتو دين كنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانجو دنيا تنا ربي نخنا نما جالتو في خنجال في الله دين كنا مو ربي نكنو إلا لمن يحبه نما جالتو في ملك إذن مئة مامتا خيتيف وانت كغاري نما جالتو في ملك نخنتا إن كنتو جتشو وان نمني جالتو سنف كنتو هدو فيتا نمني سن اللي انديبيه نما سجالتو سيخن وانتف أتلي وان سيخن مثلا الدو جالتا كسيمي إذا ربي سبحانه وتعالى قرآن خنا إسلمنا تنا أمنتي تنا نوفك النجرة أمنتي تنا ما في جالتو إفني مالف برنوت ربي برد نونجو دري والرسول ربي رت صلى الله عليه وسلم بوفمي برنوت إيجا جامي مالف برنوت سن فرديسو إفنا كونغا في خيسان نسنجا إن شاء الله ولا لي فايدة خساران النكبو وأنا أمنا جنة دبنومتي إن شاء الله كنا فكاتا وبليتنا جزاك الله خيرا قيا والبكات أبا في الماني قيا دون بينو يروها سمانو تكا في قدادان وتاها كرانو لك الحمد ربي يا موتي والآنو نغني تديني قوتو وهندانو تكا في قدادان وتاها كرانو ما شاء الله تبارك الرحمن الله أكبر بالجين سخينا كبجمو في جالتمو أبشي علي آدم ربي نسن الراحة جالتو بيكون سلما في أبتا هنكم ندبالي ربي نسني فاكنو ما شاء الله ميدان وللك أبو في فايدان برنوتا أكجابا كانتي الرانو دبتني ربي نسن الراحة جالتو يا دمرada keessa isiniif haa guutu isiniin jenna eegaa kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota sagantaan kennaa akkuma tifetti jira nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna inshallah eegaa miidhaa wallaalli qabu kana jennee wanta himnee xumurruu miti akkasuma faayidaan barnoonni qabus kana jennee xumurree waan fidnu miti inshallah namoonni beeka miidhaa wallaalli qabu barnoonni qabu takkaan beeka akkasuma mudannoolee garagaraa wallaala keessatti kan nama mudatu tokko ni beeka kanumatti aansuudhaan bulchiinsa keenya kabajamoo jaalatamoo obbo Shee Aliyyi Adam ijoollummaa keessan irraa kaasee haga ilaa ammatti jirtanitti mee mudannoon wallaala keessatti isin mudate maal fakkaata? ما شاء الله جزاك الله خيرا وبلايتي تنيا غافي غاري غافته ما سجنتا كينيا خنارت أودون مدنو ولا اللي كابورتي كندا برة ولا مدبّتشو بربادا فايدان برنوني كابو في ركنا ولا اللي كابو الكنا تيوفنا يوجنة غيان كنون فودو سجلين كينيا ندرو على سجنتان كينيا وبلايين كينيا كانوا دقيفتن كيفتن بربانوان تيفي سندورا ولا مدبّتشو بربادا سونكامي ومن بعد الناس قرينا مرة فلا يبالي العلم برنوتا خنا درجات رنكايو برنون خمالك بيخو فايدة يسام بره ومن الأسرة أكسما ماتينيس آتي منا أبا منا أكسما جتشورا أبليتين ماتم ما نندينو قرين نما علمان ثاني برسي سورة خن إفدو بجان الكتاب أصول العقيدة والتوحيد وأركان الإسلام
amantii islaaminaa tana keessatti iimaanaa fi arkaan islaamaatii fi iimaanaa wafiqii lawaamirii wannawaayii ajaja amrii fi gartee dhorkaa fi ajajji waan rabbiin irraa itti ajajuu fi waan rabbiin irraa dhorku kana barsiisuu irratti wasiiratu rasuuli sallallahu alaihi wasallam seenaa ergamaa rabbii barsiisuu irratti yeroo isaan if duuba deebi'an argita. وصحابته الكرام سينا صحابته برسيس ورد يقين برات ورد وقوف دوبا ديما نركتا تكتين تنون ما فقها وانا تبيخوك أبدو وبليس كيك إسلاما وبليتية إسلاما أبا إلماني وكين على إلماني أكسما وبليتي كانت بيخوك أبدو فالعلم هو مفتاح الإقبال علم قل في قرر بيرتتشين قرقلته على الوجه الصحيح المطلوب قراءة كان بربادة ماتي قراءة بريدة رتي حق ربي في رسوله حق سما حق دين إسلاما خنا أمانتي تيتينيك قطرة قراءة قاردان ربي خي قبرو داف كان بربادة مو برنوت برچو خي خنا ونحن قد فرطنا بهذا أشد تفريطا كسلا أكال لاف نجرة علمي تنجبيسو خيست مما تمخيتي نمني سغنتا خيا خنا وردوفا جرتو هنگم تک برنوت مغاري رد مجرو خنا برنوت علمان دبرسا جران كنا ما عندي سوال غافي تو قاسي غافتو بربادا واسا خينيا دغيفتو تا وردوفتو سغنتا خنا لغتي ما فيلمي اتلالتو في دراما اتلالتو في موسيقى اتدغيفتو في واي فتوى علماء اني غدا جران كنا ساعتي ديرا فتوى خنا رتيس مو ساعتي ديرا دراما رتيس خنا غافي سيفين دي سايتو ونحن قد فرطنا حساب بانيجرا بأشد تفريطا هدو حساب هو سنة بانيجرا لافسو خيست هفتو خيست وعدم الاهتمام اتيادو دبو خيست وفي كل الأحوال فنحن لم نقدر الله حق قدره ولا نفهم الغاية من وجودنا في هذه الحياة الدنيا جيرانيا دنيا خنا خيس ربي مالف نؤومه مالف جيرانا عم درون وفين قليچو كنافو بلين كيا قدوس سغنتا خنا تمرنا وننا جبيسي دامچو بربادو جبيسي دين اسلام خنا خبرنو ولا اللي هونغن قبو ولا اللي هنغن قبو ولا اللي درجات سافكوتا في الدنيا والاخره سير دنيا تي وجچو ترتله أسرت اللي نما برته فيدا ما جرى بالله لا دنيا اللي نما برته سر كباتا دبر نما برته سر وابه خبر كبرنوت براديسي أوروك تدلعة نما بيخوتو حرمك ترى لك فتن رابك فتن بيخوتو أورو له ودو قد فتن نمني أورو له كتدلعة بين أورو ساجلا كرتو يتجرى خير دوغان سنتيما كنا برنوت جباتو كمنان سنينجا إن شاء الله kopi obboleettiin teenya nagaafatetti yoon kana achi dabruutaate muuxannoo isaanii inshallah barakallahu fiiki obboleettii teenya qopheessituu qophii isaan istiidiyoo akkasuma qophii isinirraa gama keessanii mee gara mudannoo mataa xiyyaarratti odoon achiin dabarre bakka kanatti waa lama waa takka dhaammachuu barbaada waa'ee qophii teessanii tanarra yoo xumurarra godhinaan jette malee jechuudha. Ayyee egaa xumurarra godhinaan jette xumurarrattiin dhaamsa qophii kanaa deeffadha. Waan isin nagaafattanirraa mudannoon ijoollummaa irraa hanga ammaatti wallaala sababa wallaalaatiin isitti argamte kan jedhu ni fagaata karaan tagama ijoollummaatti yoo deebine tanuma eega barannee nama taanee kanattuu as deebi'ee siif haa himu yeroon biyyarraa deemee gara oomaan dhufe keessatti mudannoo takka kan waa'ee oowwa yookiin mukayyafaatiin wal qabatu hin qaba. Suni maali? Dhaaba kanarraa akkuma beektan biyyoota arabaa kana keessa mukayyafni kan ammaa kan qilleensa suuta baasu kan odoon ta'in kan dur jiru tokko yoo yaadattan kan dhaaba uranii keessa kaayan mukayyafa jeneraal kan jedhamu san guddaa sagalee baay'ee kennuu jira. Manneen kana hogguu ala lafa deemtu warshaa jira malee hin jettu biyya keenya warshaa lamaa sadii harkinee dhufne san sagalee warshaa malee hin jettu. Manni hundi qabeenyuma warshaa jira malee mana nutti hin fakkaatu fooqiin kun yeroo san keessatti hogguu gallee mana ol seenne mana bakka nuu kennamee ghurfaa ciisinsa keenyaa hoggaa seennu guyyaa biyyoota arabaa kana keessatti sa'aatii walakkaa guyyaadhaa jechuun fakkeenyaaf sa'a 6 sa'a 12 irraa hanga sa'a 3 yookiin sa'a 2
akkana namni boqonnaa qaba akka hatta dukkaanillee inni cufamu warra nuti guyyuma kana shirshiriyaan akkanumatti aduu tana keessa ol seennee dhiqannus oduma dhiqattuuti oowwi gubbaarraan sin naqama dhiqatuun faayidaa siin qabu jechuu bishaanis ni oowwa waan ta'eef manaas akkasumatti keessa bullee halkan tokko oowwuma saniin maaltu kana oowwanuma jan edaan biitii mukayyafa baantu qabdi dhaabarra jira barana bira jira waan nama dhibu keessa naaf mucaa tokko wajji jira yeroo sanii mucaan ingiliffaa xiqqoo ni dubbisa malee hedduu hiikama isaa hedduun beeku ture namoota barnoota ammayyaa kana xiqqoo baratanirraa an arabiin achirratti argaa wanni kun qilleensa gamana butuu qilleensa guddisuu qilleensa xiqqisuu hundinuu jala katabamee jira halkan tokko oowwinu fixee bullee guyyaa kaan guyyaa keessa sa'a 12 shir jennee mana deebinee oowwinu fixe waan goonu wallaalle mataan heera hanga mataan nu dhukkubuu geenye jechuudha dhaaba kanarra laalee hogguu waan kana laalu qilleensa banachuu qilleensa guddisuu jira ittiin gaqqabe ka'ee wadumaan hin beeyne dubbisuma achirraa san dubbisee itti gaqqabe mucaan nurraa dhaamsi waan uummataa nutti hin balleessinaan jee mee dhaabbu xiqqoo boo wanni kun qilleensa naquu qilleensa xiqqeessuu guddisuu jaamee dhaabbu hogguun jiruun sekanduma lama moosaa daqiiquma muraasa keessatti manni qabbanaa'uu eegale seedaa wanni kun waan qabsiifatanii jenna eegaan guyyaa san waan san akkatti qabsiifatan baree gattuke wallaalli kun waan namaan geessu oowwinu fixee namni si dubbatu hin jiru namni gaafattu hin jiru afaan hin beeku ture namni yeroo san keessa garuu an arabanyaa tana waan barnoota biyyatti baradhee dhufeef jecha arabii tanallee dubbisuun afaaniin namaa walii galuun waan hin danda'ameef mudannoo oowwa biyya tanaarraa na mudate takkittisaniin qaba takkammoo gara imaaraatii kana yeroo dhufu keessatti gabaabseen sirraa himaa jira kaan karaa nu fageessa siin jeeti yeroon imaaraatii kana dhufutti ji'a muraasa dura jechuudha waa'ee taaksii gabbayinsa kana taaksiin biyyoota imaaraatii kana keessatti akkuma beeytan warri beeytan ni beeytanii namni abbaan ofumaan nooffatu sharikaa waan kana dalayduu jira qalama wal fakkaatu hundisii namni si hojii dubbachuun dhaqqabu lookishiin agarsiifta eessa deemtaa qofa malee meeqa birriin jettee gaafachuun qaanidha birriin meeqaa jettee gaafachuun qaanidha maaliif jennaan achirra jira hisaabaan akka tiifiitti si dura ta'a gizii ati ol seentu hanga gattuqa hanga karaa kanaan si deemu hisaaba laalaa deemta ifumateetiif beeyta malee namni birriin meeqaan nageessitaa taaskiin meeqa akkamittiin si kafalaa janii karaarra dhaabbatanii walitti karaakkaruu sun hin jiru jechuu biyya tana kana keessatti maaltu si mudate jechuun kennoo lamoo akkuma bakka xayyaaraatii gabbaheen shaantaa qabadhee hogguralee jechuu eessa deemtaa siin jaan malee namni si gargaaru hin jiru bilbila si kennu olii gaxoofuu namaaf dawwaluu maaliin hin jiru kanaaf jecha akka carraa ta'ee yeroo san bakkaan itti deemu lookishiinan fudhannee ture bilbilli kiyya kaninan intarneeta hojjechaa ture hanga xayyaara keessaa hojjechaa ture garuu hoggaa ol baanee boodanii dhaabbatee waan hin godhu nan wallaalee kaardiitti naqanne bakka saniisa masmaran arganne yeroo saniif afaanuma kanaan dubbattee bakka kanaa nageessa jechuu ulfaata waan nama ajaa'ibsu keessa barnoonni faayidaan inni qabu yookiin kasaaraa wallaalaa irraa kan dubbachuu jirru amma ol qabeen gaqqabee laale silaaniin kun biyyoota namaa keessa biyyootuma arabaa keessa hoggaa meeqaan taa'ee miti eeyyeen maaltu isaanii wajjin dubbachisuu nagee kadhufu si gaafata eeysa jaa bakka tiimuun beeku lookishiin harkaan qabu akka carraa ta'ee afaan hindiin dubbadha jarri waan kana oofan hundi taaskii oofan hundi afaan hindii beekanii waan kanarra waliif galla silkiin akkannaa lookishiinan qabu naa ergaan jaanii jechuu nan danda'a kaameraan guutamee jira silkii teenya namatti hin kenninu siin jaan ammatti gaqqabeen sila barnoonni nuti baranne faayidummaan isaa maali jee maaltu naan geeyin ummata kana dhaabbadhee kana dhajee bakka xayyaaraa keessatti ol deebi'e mana keessatti haarootti mana masmarri jiru niin argaa nan dubbisaa nan argaa dubbiseen achii boodaan masmara bitadhee masmara guddaa jira onlaayinii saa hundaan gaas keessa jirtu fayyadamtuu jira kasirratti hisaabuu jira kasirratti hisaabnee jira kana hundaan gaafattu chumarra katabbii jira waan ta'eef dubbistee masmara nan bitadhee intarneeta kiyyattiin guuttadhe lookishiin naa ergaanan jeen lookishiin naaf ergame gabbee jechuu ammaan tana tartana gaamee haa dubbatanii warri reefu dubbachuu dhabesan jee itti gabbee amma afaan hindiitiin
ittiin dubbadhe lookishina bakka kanaa hodhoo nageessin jeen silkii ta'e bani naan jee inni akka saaroo hangaree funa aarsisan jeetiin ani susee kan keetu irratti si dabarsaa lakkoofsa keetu irratti ati lookishina laaladhuun jeen intarneetii kiyya maal na duraa nyaattaa miti yeroo sanillee waan nama dhibu keessa intarneeta biyyaan an dhufe akkiin itti fayyadamaa ture birriin hin fayyadamaa ture akkuma saniitti hanguma fayyadaman nyaadhama ni dhuma jeeti kabiyya kanaa kun garuu waan nama gammachiisurraa kattina kattisan jiini hanga dhumutti hin dhumatu kanaaf jecha muuxannoo biyyoota kana seenuu irratti lamaan kana kan na mudanne mudannoo jechuudha na mudate kanaan qaba maali ahamma shee waan kana keessatti wanni isin beekuu qabdan odoo afaan hindii hanga san beekuu baadhe yookiin arabiffaa tana beekuu baadhe yookiin akkummaan itti wallaahi manaan deemuuf sanin dhaqu ture bakkitti na harkan hin jiru akkitti na beekan hin jiru anaa bakkaan dhaqee juun qabu achumaan bula qaamaan dhufanii bakka sayyoo na barbaadan malee nan argan ture jechuudha akkasuma kana homaan sanis wisilaa nu fixee dhukkee nurraa kaatee hisaaba sammuun si dhukkubuutti si geesse jechuudha kanaafu wallaalli waan hangana janii dubbatan hin qabu sagantaa kiyya waa'ee muudannoo wanni jaamu dheeratee jira inshaallah kanumatti qaysinirraa gabaabsuun ta'a dhaamsaasii booda kan akkanaa hordoftan asumaan isin dhaamuu barbaada. Maashaallah tabaaraka rahman bulchiinsa keenya kabajamu fi jaallatamu obbishee Aliyyi Adam rabbiin isinirraa haa jaalatu rabbiin waan keessanaa dubbatu hedduu takka isin galateeffannaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa isinin jenna mudannoon keessan hedduu namatti tolti hedduu gara nama nyaatti akkasuma barnoota hedduu namaaf taati waa hedduu nama yaadachiifti akkasuma dhageeffattootaa fi hordoftoota sagantaan keenyaa akkuma tufeetti jira amma gara goolabbitti deemutti jira bulchiinsa keenyaa kabajamoo fi jaalatamuu qophiilee barnoota irraa barnoota ilaalchisee miidhamsiisee nuuf qabdan maal fakkaata akkasuma sagantaalee keenya kanaafis miidhamsiisee qabdan maal fakkaata kanamatti aansee mee hawaasa keenya kan barnoota onlaayiniin barataa jiran dhaamsiisin qabdan maalidha akkasuma barattoota yookaan tajaajiltoota keenya warroota calma jedhanii warri tajaajiltoota amaanaa harkaa qaban ana mataa kiyyaan dabalatee warroota irratti qoosu jiran warroota diin kana irratti waan salphaa diin kun itti fakkaatee diin kana irratti qoosaa jiranii fi barattoota calma jedhanii garee keessa taa'an mee dhaamsiisin qabdanii maali akkasuma sagantaa keenya kanaafis mee dhaamsiisin qabdan hoo maal fakkaata kanumaan wal qabatee warra diin kun qoosaatti fakkaatee calma jedhee taa'aa jiru kanaaf dhaamsiin isin qabdan mee maalidha mee sagantaa keenya gara goolabbitti deemna asumaan yaada keessan ka xumuraa nuuf dhaamaa isiniin jenna inshaallah. Barakallahu fiik obboleettii teenya Xayyiba Amaan akkasuma jechuudha qopheessituu sagantaa kana akkasuma sagantaa warreen sagantaa kana dalagaa jirtan hundumaan rabbiin isinirraa jaalatu yaada muraada rabbi isiniif haa guutu garagartee dhaamsa qophii tanaatti ichi dabruun duratti waa'ee wallaalaarraa waa takka dubbachuu barbaada gabaabinatti namni rakkina wallaalaa fokkina wallaalaa lammii teenyarra beeku ni jira jee yaadu maaliif yoo kan jennu taate nama barateetu akkatti dibatu akkatti uffatu akkatti tolfatu illee beeka obboleeyyan kiyya nama barateetu akkatti dubbatu akkatti haasa'u akkatti taa'u illee beeka dhugumaan isinitti hima namni gaafan baranne waan dibatu waan isarraa fokkatu ni bareeddi jee dibata waan isarraa fokkatu ni bareeddi jee uffata akka isarraa fokkatutti ni bareeda jee cirata mataa isaallee kofoo isarraa fokkattu ni bareeda jee uffata namni barnoota hin qabne kan sammuunsaa sirrii hin jirre adeemsuma ofii deemnu kanarrattu ni beeka namni rakkina kanaa lammii teenyarra beeku hin jiru biyyoota hambaa kana keessa warri jirtan mee ilaala adeemsuma magaalaa tana keessa yaa'an jireenyuma jiraannu kana keessatti rakkina wallaalaa kan lammiin keenya qabduu fi kan barnoota lammiin biraa qabdu wal bira ilaalame adeeminsuma isaan magaalaa kana keessa yaa'an jireenyuma isaan jiraatan kana hojii isaan hojjetan kana akkaataatti jirru irra guddaa dubartoota keenyaa khaddaamaa nu taasisee irra guddaa nama keenyaa seera ala mukhaalafaa keessa galchee irra guddaa nama keenyaa
balaa adda addaatiif saaxilee jiraachuun rakkinni isaa guddaa wallaala akka ta'e ni beekna obboleeyyan kiyya. Kanaaf barnoota kanarra diinaa barannu keessaawuu barnoota ammayyaa warri barnoota amantii barachuu jirtan kanarraa eegalee qura'aana irratti haa xiyyeeffannu, qura'aana haa barannu, sagalee haa tolfannu, haa haffaznu, tajwiida haa barannu isinin jaa. Inshaallah jazakumullahu khairan qophii teenya kanarraa kanumaan xumurra hin dagatinaa kutaa lammaffaa keessatti faayidaa barnoonni qabu kan itti deebinu ta'a inshaallah hundi keessanuu jazakumullahu khairan ilmitti haa jabaannu hadaraa isinin jaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ما شاء الله تبارك الرحمن بجيزة كينا خفجمو في الجالة ربي نسنا الراحة جالتو هدو تكاني سنجلتي فنا الفاد دايسين الجنة يعني كيسانيس ergaan keessanis dhaamsi keessanis hedduu takka waan nama gammachiisu miira keessas kan nama seensisu akkasuma sammuu namaatiif ka hedduu dawaa ajaa'ibaa ta'uu rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsa dhumaa fi dhaabbataa hin qabne dabalee isiniif haa kennu isiniin jenna. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa keenya sagantaa kana keenya irraa akka hubattanii akka barattan irra deddeebinee abdii guddaa isinirraa qabna. Sagantaan kennallee goolamnee jirra kan hagammaan faana turtanii nu hordofaa jirtan hundummaan keessanitti mana jirtanitti hedduu galatoomaa isiniin jenna. Akkasuma dhaamsa xumurarratti ustaanni keenya isiniif dabarsan waa'ee warroota dandeettii garaagaraa qabdan dhuftanii akka qooda irraa fudhattanii fi akkasuma warroonni dandeettii garaagaraa qabdan walaloo akkasuma nashiidaa fi diraamaalee garaagaraa warri dandeettan dandeettii keessan dhufattanii marattanii rarrafu osoo hin taane ol baaftanii akka hawaasa keessaniin tajaajiltan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Lakkoofsa sagantaa irratti maxxanfamuun dhuftanii akka gara isaan istiidiyoo irratti affeeramtan isiniin jenna. Sagantaan guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti nagahaan nu turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakal hamdu rabbi yaa mootii olaanu nu kannite diini guutuu waa hundaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa